Ashamaa daawwattoota Oromaan immoo irratti waan faayidaa guddaa qabaa fi akkasumallee hunda keessanuu isin gammachiisu takka isiniif qabadhee dhufeetiin jira waan namoonni yeroo hedduu jechuudha barbaadan osoo akkas godhanne jedhanii barbaadan jechuudha isiniif qabadhee dhufeetiin jira tokkoffaa irratti ID immoo keessanii faayidaa guddaa akka isiniif qabu hin beektan ta'a jechuudha irra faayidaa ID kanallee isinitti hima akkasumallee namoonni baay'een maqaa immoo jijjiirratu hin beeku isallee akkamitti akka jijjiirratan isin argisa iddoo durirraa jijjiiramee waan jiruuf sadaffaa irratti BO immoo keessanii akkaataa isinitti jala kaa'atuu dandeessan jechuudha teessoo keessanii fi akkasumallee biyyoota keessa jirtanii fi akkasumallee wantoota adda addaa barreeffama adda addaa jechuudha akkamitti immoo keessan jala akka hiriyoonni keessa yeroo dhufe immoo keessan haala ajaa'ibaatiin argu akkaataa isinitti sirreeffatuu dandeessan hundaayyuu isiniin argisiisaa jechuudha daawwattoota kiyya bagarra deebin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan subscribe godhaa maatii keenyatti dabalama amma kallattii maan isin argisiisa jechuudha daawwattoota kiyya kana sirreeffatuuf jalqaba irratti imo keenya keessa galla jechuudha imo HD fi akkasumallee imoon tunileen hundinuu tokkoma jechuudha imoon normaali anama imo normaala irratti isin argisiisa yeroo tokkoof irratti kilik godhe keessa galaa jechuudha sana booda bakka profaayilaa keessanii kanarratti kilik gootu jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa namoonni baay'ee yeroo maqaa jijjiirratu deemu seetingi bakka jedhu kana keessa tuqee barbaada jechuudha ijoollee hedduutu na gaafatan jechuudha kanaafuu maal gootu maquma keessan kanarratti yeroo tokkoof quba keessanii ni cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha asirratti gadi buutanii sheerii fi idiit tayyattu ni argattu jechuudha idiit bakka jettu tanarratti kilik gootu jechuudha sana booda haala kanaan isinii dhufa jechuudha bakki waan hundaa irratti sirreeffatuu dandeessan asiin jechuudha daawwattoota kiyya haala isin argitan kanaan jechuudha username imo ID level novel bio akkasumallee moto kan jedhuu fi background music kan jedhuu fi akkasumallee private setting illee asiin argatu ni dandeessu jechuudha wantoota asirra jiru kana mee gaggabaabseen isinitti hima jalqaba irratti kuni username bakka jedhu kanarratti maqaa keessan ni jijjiirrattu jechuudha daawwattoota kiyya irratti cuqaastaniituma maqaa barbaadan fakkeenyaaf kan duraanii irraa cancel gootanii sana booda kan barbaadan irratti barreeffatanii jechuudha bakka kanarratti sana booda asirratti raayitii ni jirti raayitii tana gootanii haala saniin maqaa keessan jijjiirratuu dandeessu inni guddaan faayidaa guddaa isiniif qabu isa kana jechuudha imo ID kan jedhu kana ID imo keessanii kana sirriitti jabeeffatoo qabdan fakkeenyaaf imoon keessan isin jalaa cufamuu mala akkasumallee namoonni baay'een imo nu jalaa cufame akkamitti deebifannaa kan jettan ni jirtu jechuudha kanaafuu ID kana yoo qabaattan imo keessan kan isin jalaa badellee jechuudha salphumatti deebifatuu dandeessanii jechuudha daawwattoota kiyya yoo fakkeenyaaf imo keessafu imoolleen chaanaala qabdi chaanaala imo fa banattanii yoo kan qabaatan ta'e jechuudha sirriitti isin fayyada ID kan irratti cuqaastanii jechuudha anamma jechuudha irraan qaba waan ta'eef akkan jijjiiruu na gaafata jechuudha kanaafuu lakkoofsa hanga tokko hanga 20 gidduu jiru jechuudha maraxattanii as keessatti kan barbaadan lakkoofsa 20 isiniif kenna itti guuttatu ni dandeessu jechuudha daawwattoota kiyya sana booda raayitii asirratti guuttu ani amma irraan qaba waan ta'eef irraa jijjiiruu hin barbaanne isinuma argisiisuu fi kunoo irraa qabaatu kiyya jechuudha haala kanaan change imo ID naan jedha osoo irraa qabaatu baadhe jechuudha maal isiniin jedha isin keessan asirratti create imo ID isiniin jedha jechuudha kanaafuu isin irra cuqaastaniituma create gootu jechuudha irratti barreeffattu jechuudha irraan qabaa irraan deebi'a jechuudha akkasumallee daawwattoota kiyya asirratti yeroo gadi buutan jechuudha bio iddoo jettu tanarratti yeroo isin cuqaastan bioon kuni faayidaa guddaa gawaan isin gammachiisu fakkeenyaaf asirratti daawwattoota kiyya qabxii 5 nuuf kenna jechuudha fuula kanarratti tokkoffarratti fakkeenyaaf imo keessan jalatti profaayila keessan jalatti jechuudha hiriyoonni keessan yeroo jala seene kan argan jechuudha parisdee keessa yookaan umrii EG keessan asitti guuttatuu ni dandeessanii akkasumallee home tour kan jedhu kana jechuudha teessoo mana keessanillee jala guuttatuu dandeessu akkasumallee fakkeenyaaf magaalaa keessa jiraatanillee kunoo asirratti jechuudha country receipt kan jedhu kana asirratti guuttatuu dandeessu akkasumallee afaan fakkeenyaaf afaan imo keessan irratti hin hojjettan namoonni hiriyoonni keessanillee akka arganiif as jalatti guuttatuu ni dandeessanii hojii keessa waan imo kanaan itti daladan asirratti guuttatuu dandeessu fakkeenyaaf asirratti yeroo cuqaastan jechuudha haala kanaan isinii dhufa haala kanaan jechuudha umrii keessan kan barbaadan asitti guuttatu ni dandeessu jechuudha haala kanaan yeroo irratti guuttan gubbaa kanarratti raayitii gootanii biraa baatu jechuudha kunoo amma seefirnaa ta'ee jira jechuudha ammallee kan biraa haaluma kanaan bakka mallattoo pilaasii yookaan ida'uu cuqaastanii irratti deebitu sana boodan jechuudha asirratti ammallee inni guutu jechuudha hoomii kana fakkeenyaaf teessoo mana keessanillee irratti cuqaastaniituma jechuudha haaluma saniin hundaa'u kunoo amma gubbaa sanarratti fakkeenyaaf amma teessoo itti haa guutu biyyuma barbaade jechuudha biyyuma barbaadan itti guute jechuudha daawwattoota kiyya Itoophiyaa jedheetuma itti haa guutu kunoo itti guuteetiin jira isin kan barbaadan itti guuttatuu dandeessanii sana booda hoomii irratti illee yeroo tokkoof nan cuqaasa jechuudha maal jedheetiin itti guuta jechuudha daawwattoota kiyya isin kan barbaadan itti guutan fakkeenyaaf isinuman argisiisaa jira isin kan barbaadan itti guutu Addis Ababa jedheetuma itti guuteetuma jira jechuudha sana booda ammallee
wantoota asirra jiran kana hundaa'uu itti guuteetiin isin argisiisa jechuuf afaanillee asirratti kan barbaadan filatuu dandeessu jechuudha. Anammaaf afaan Oromoo haa filadhu. Afaan Oromoo kunoo filadheetiin jira. Sana boodan jechuudha amma tokkootu nu hafee hojii keessanillee ni filattu jechuudha. Kan barbaadan filatuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyya anammaaf online jedheetuma haa filadhu jechuudha. Kunoo online jedheetuma hojii online dalagaa waan ta'eef hojii online filadheetiin jira. Sana booda daawwattoota kiyya haala kanaan hundaayyuu eega filattanii jechuudha. Amma xumurtanii of duuba deebitu jechuudha. Yeroo of duuba deebitan himnoo as jalatti guututti jechuudha. Haala kanaan as jalatti nuuf tarraa'ee jira. Hiriyoota keessan biratti imoon keessan yeroo mul'atu jechuudha. Profaayila keessan jala hiriyoonni keessan yeroo seenee kallattiin haala kanaan jalatti mul'atuu danda'a jechuudha. Akkasumallee barreeffama biraa yoo jalatti dabalatuu barbaadan mootoo iddoo jedhu kanarratti cuqaastanii jechuudha. Barreeffama hanga barbaadan as jalatti jechuudha osoo hin guddisin jechuudha. Hanga tokko irratti ni barreeffatan baga nagaan dhuftan imo kiyya waan akkanaatiin irratti dalagaa waan jedhamu jechuudha. Yaada keessan irratti barreessuu ni dandeessan jechuudha. Kunoo inni asirratti maal isiniin jedha say something isiniin jedha jechuudha. Kanaafuu yaada keessan asitti ni barreessitu jechuudha. Akkasumallee asirratti yeroo gadi buutan maal argattu background ka jedhu ni argattu. Fakkeenyaaf dudduuba imo keessanii jechuudha. Background imo keessanii profaayila keessan duuba waan irratti godhatu barbaadan asirratti kolaara yookaan halluu barbaadan haala kanaan fakkeenyaaf amma kiyya argitanii halluu imo kiyya duuba jiru kana background isa kana jechuudha. Kunoo amma laal imoon kiyya laal haala kanaan mul'ata jechuudha. Namoota biratti argitanii amma imoon kiyya haala kanaan mul'ata already jechuudha. Kanaafuu haala kanaan jijjiirrattu. Fakkeenyaaf isin halluu barbaadan keessaa filattanii irra kaayyatullee ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota keessan boodan eega halluu barbaadan irratti cuqaastanii asirratti cuqaastanii raayitii gootu. Yoo barbaadan suuraa keessanillee duuba kaa'uu ni dandeessu. Ni gaalaarii keessan keessaa fudhatullee mallattoo pilaasii tanarratti cuqaastanii gaalaarii keessan keessa gaddattanii jechuudha. Fudhattanii irratti kireet godhatu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee daawwattoota kiyya asirratti yeroo gadi buutan music with get tajettu ni argattu jechuudha. Fakkeenyaaf profaayila keessan jala yeroo seene jechuudha. Namni profaayila keessan irratti jechuudha muuziqaa adda addaa kan taphatu jechuudha. Ofuma isaatiin akkanumaan afaan adda addaatiin kan taphatu as keessaa filattu jechuudha. Kan barbaadan irra cuqaastanii ni filattu. Sana booda yeroo namni profaayila keessan jala seene jechuudha ofii isaatiin muuziqaan adda addaa jechuudha imo keessan irraa taphatuu danda'a jechuudha. Haala saniin jechuudha imo keessan sirriitti bareechifatuu dandeessan jechuudha. Fakkeenyaaf amma of duuba deebinee yoo kan ilaallu ta'e jechuudha daawwattoota kiyya imo biraati yeroo nu jala seennu kunoo amma laal haala kanaan jechuudha argitanii haala kanaan itti mul'ata moor iddoo jettu nan cuqaasa. Sana booda wanni reefuu achitti guute sun guutuun isaa kunoo as jalatti naaf tarraa'ee jira jechuudha. Daawwattoota kiyya haala kanaan salphumatti jechuudha maqaa keessan jijjiirratus ni dandeessanii muuziqaan keessan kan reefuu an irratti guuttatan isiniin jedhallee gubbaa kanaan yeroo namni fakkeenyaaf irratti seenee haala kanaan asirraan taphataa jechuudha. Akkasumallee backgroundii keessanillee kunoo duuba kanaan kan barbaadan irra kaayyatu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyya asiin kunoo innuu maal isiniin jedha profile studio isiniin jedha irraa jijjiirratu yoo barbaadan jechuu kiyya asiin irra cuqaastanii kan barbaadan muuziqaa barbaadan irratti jijjiirratu ni dandeessu jechuudha. Akkasumallee daawwattoota kiyya hedduu kan nama gammachiisu jechuudha. Isa tokkoffaa kan argitanii miti fakkeenyaaf avatar ka jedhu kana ni argattu jechuudha. Yeroo irratti cuqaastan inni kun daawwattoota kiyya haala kanaan isinii dhufa nama kana waa gatiin irraa qabuuf kana naaf fide iddoo jalaa kanatti jechuudha select all avatar ka jedhu kanarra yeroo isin cuqaastan jechuudha daawwattoota kiyya suuraa fuula keessaniin akka kaatan isin gaafata jechuudha. Isinii galee suuraa keessan kana yeroo isin kaatan gosa barbaadanitti isiniif jijjiira waan isin dhiburraa gosa barbaadanitti isiniif jijjiire jechuudha. Amma argitanii asirraa laal haala asirratti mul'isaa jiru kanaan gosa barbaadanitti suuraa keessan yoo shamaras taate shurrubbaa isinitti godhe ka shurrubbaa qabullee shurrubbaallee irraa fuudhee jechuudha. Dhiirallee yoo ta'e akka ajaa'ibatti suuraa keessan isiniif tolchee fidee dudduuba keessan akka isiniif kaa'u yoo barbaadanillee isa kanarratti cuqaastanii jechuudha. Akka ajaa'ibatti fakkeenyaaf yeroo masaniif kaatanillee godhachuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota kiyya select all avatar ka jedhu kanarratti cuqaastanii suuraa keessan itti galchitu inni hoggasuma jechuudha. Backgroundii keessan hunda jijjiiree akka ajaa'ibatti isiniif sirreessee dudduuba profaayila keessanii isiniif kaa'uu danda'a jechuudha. Imoon gaa zabanaa isaanoo kana yookaan yeroo dhiyoo keessatti kan dhufe waan ajaa'ibaa hedduu qabatee dhufe jechuudha. Daawwattoota kiyya gar fuulduratti illee immoo bal'inaan waan hedduu akka fiduuf deemu abdii qabda jechuudha. Daawwattoota kiyya dhuma irratti kan isin argisiisu fakkeenyaaf namoonni yeroo profaayila imo keessanii jala seenee giiftii adda addaa akka isiniif kennu yoo barbaadan noobel iddoo jedhu kanarratti ni cuqaastu jechuudha. Daawwattoota kiyya sana boodan haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. As jalatti waan barbaadan jechuudha guuttachuu ni dandeessu jechuudha. Isin kan barbaadan jechuudha as jalatti irratti cuqaastaniituma jechuudha. Kan barbaadan kunoo as jala noobaloota adda addaatu jira kan barbaadan as jalatti ni guuttattu jechuudha. Daawwattoota kiyya sana boodan hiriyoonni keessa yeroo dhufe jechuudha kallattiin irratti cuqaasee jechuudha isinii kennuu ni danda'a jechuudha. Giiftii
adda addaa isiniif kennuu danda'a jechuudha. Haala saniin jechuudha kunoo innuu isinitti argisiisaa jira jechuudha daawwattoota kiyya haluman isinitti argisu kanaan irratti cuqaastanii jechuudha argitanii amma sana boodan kunoo amma seendi godheetiin jira upgrade successful naan jedhee jira jechuudha daawwattoota kiyya. Haala kanaan jechuudha yeroo isin as jalatti guutan jechuudha daawwattoonni keessa yeroo profaayila keessan jala dhufe abbaan barbaade gaasan nama hundaa miti jechuudha dirqamaa miti kan isin jaallatu giiftii barbaade bitee profaayila imo keessanii jalaan isiniif kennuu ni danda'a jechuudha daawwattoota kee isinillee dabarsitanii namaaf kennuu ni dandeessu jechuudha. Haala saniin jechuudha imo haala kanaan sirreeffatanii jechuudha haala bareedaa kanaan jechuudha sirreeffatuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota Oromaan barnoonni irra isiniif qabadee dhufe jalqabaa kaafnee kanan gammatti waliin ilaalaa turre kana akka isinitti tolu abdiin qaba. Namoonni chaanaala Oromaan ifan gammatti haaraa taatan hundi keessanuu subscribe godhaati. Chaanaalli kun chaanaala barnootaati irraa fayyadamaan isiniin jedha akkasumallee guyyaa guyyaan barnoota wal fakkaataa asirratti gadhiisu kamiyyuu akka isiniin darbineef mallattoo notification irra keessaniin hordofuu hin dagatina. Viidiyoon keenya isin gammachiisee like iddoo jettu cuqaasuu hin dagatina. Yaadaa fi gaafii qabdan komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya akkasumallee linkii chaanaala keenya koppii gootanii please namaaf erguu hin dagatinaan isiniin jedha hiriyoota keessaniif share waliif godhu hin dagatinaan isiniin jedha daawwattoota kiyya akkasumallee namoonni hangammatti chaanaala keenya lammaffaa hin beennelleen jechuudha hoomii chaanaala Oromaanii jala eega seentanii jechuudha dhuma irratti gadi buutanii chaanaalli Oksijin Miidiyaa Neetwork jedhu chaanaala keenya ta'uu beektanii subscribe gootanii asillee hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha maatii 1790 qaba jechuudha hanga 10,000 guutanii isin eegaan jira linkii isaa share waliif godhaati daawwattoota kiyya 10,000 guutaa asirratti illee hojii bareedaa isiniif qabadee akka dhufaa jiru isin beeksisaa ture ammallee irra deebiin isin beeksisa subscribe godhaa chaanaala kana aseeda asirratti qabadee isin dhufaa jira waan ta'eef jechuudha daawwattoota kiyya kanaafuu asirrallee na hordofuu hin dagatinaan isiniin jedha barnoonni irra isiniif qabadee dhufe asumarratti kan goolabamu ta'a barnoota itti aanu nama walitti deebinutti horaa bulaa liibana.